Akkami qoy jaalallee akkamsi qabe. Guys viidiyoo koo dhaqaa laalaati riipoostii laayikiin akka tolchaa. Akkamitti akka naqabeen beeku garuu nama naqabeen arge dhugaa rabbi. Midhaan beeksisaa midhaan na jibbisiisaa. Nayaan abbaa san na yaachisiisa halkanii rafuu. Guyyaa sanii halkanii rafuu san rafa jedhee wanciisee riibni nan qabu jikoo akkanumatti kun amma jina gubaa jira. Bilbilee waa bilbila moobaati na cannaqaa. Jaalallis qabee. Dirree immoo addaan turre jaalala manatti fakkaate kaasitti machaan jirame. Na bilbila haasofnee sa'aatii tokko minaamina buunan akka waanuma waggaa tokko faa buunne minaaminatti fakkaata bakka. Wayyee welcome. Smart boy. Ishi ayyee giftii koo anastu akka keenya godhee maal ta'a? Akka koo maasiin godhe. Amma kunoo jaalala kunoo amma reefudha akkuma hin duune nyaata iyyuu nyaata. Osoo hin nyaatiin hin oole har'a kunoo akkuma hin duune fan amma reefu nyaadhee beeki. Ishi qoy abbaa isaa moo beektaa abbaa irraa jaallisi qabe? Nan beeka. Walii bilbila siin jiraatii maaliiti? Maarree akkas taanaa walii galaa kaa maaltii maaf canna qabe kan caala? Bakka akkanumatti na cannaqa ka. Maaree isaa jaalala qabeem tasfiyee. Jaalalli qabee akka see godhu natti machaarti. Ishee obboleettii koo ayi anaa nyaata. Sooretti jaalala miti fincaanuu guddisiisi qaba. Oromoon badhiisi lakkeetti gurra dhiisi. Ishi qo'ee isaa si qaba. Si oomoo. Maali ijoolleen jaalalli na qabu bayyesuus bara ta'uu lakkii isaa. Innaa. Mataa qabee malee mataa loonii jaallatee isa nama qaba. Na gorsimee gorsa obbolummaa inni dhugaa maal gochuun qabu. Dhuma ni taasisu na yaada. Dhuma nafaan haasa'u na yaada bakka. Anjaan dhugaaratti waan bakka. Gaasname ani jechuudha waan hundumaa sin gorsa garuu waa'ee jaalala kana maal akka nama gorsan hin beeku na beektamni gaas waa'ee jaalala namni beekta lakkoofsa tokko na barreessaas nun gashaati. Ishee abbi koo maali? Abbi koo ras qabe? Lakki Yesuus lakki. Nama biraarraa qabe. Nama garraa miidha namtichi beeki. Yesuus nama akka isaa jireenya koo keessatti argeen beeku. Ameen. Wayyoo kadhannaa see. Kadhannaan itti fufeele kadhannaa see ayaayi neefu ayyayi. Guys. No dhugaa jaalalli bareedaadha baay'ee. Wanta gaarii ta'e tokkodha. Jaalalli waan bareedaadha garuu nama miidha. Nama miidha dhugaa waaqa. Waggaa uddish jedhiin. Ameen. Waggaa uddish akkanarraa gadi deemu. ምንድን ነው ባየ ደግሞ ቁጭ በል ውፍቴ መች አማ ጆይን ጎቴ ምኒ አገሩ ባይዘ ወይ ጆይን ጋር ጎቱ ሙለቱ ተስፋይ ዋይ ለምንድን ነው? እሺ ፕራይቬት ይላንስ ተባካል። እሺ ባይዘ ወይ ሲስተር ኦቦሌቲ ፔኛ ሶሬቲ ባይሊ ዋንተ ባይ ጋር ማኒ ባይ ሚዳምቴ ስሞኔት ዋን ኮርስ ተቀብዳ በናትሽ እና wanta baay'ee bareedaadha jaalladha. Sooritti amma kana fakkaatti adara rabbi aine sittiin jijjiiramne har'a nama biraa fakkaanne. Uqqatteetta iyyuu waa'ee giftii koo. Boqoon kiyyayyoo akkanatti walitti seene. Anaa nyaatu. Fagoodha sirraa. Baay'ee fagoodha dhugaa rabbi. Viidiyoo koolii walitti naasuuftaniire. Viidiyoo koolii maal naa godha qashtii koo. Maalirra kan si fayyadu? Ishni isuma argu. Isaan arguu maraki kaajaa hidhasee silaatee immoo itti cabsi. Yoo mooti ka gochoon qabu barrisee hin naqu. Moni. Aizosh. Maanin jedhuun dhabee. Bakka jaalala fageenya irraa kan barumsi tokko jira tiiktookii irra suma walii ergaa si erguun. An akkamii maashaallah antiin beekta jechaadhaati. An akkamiiti immoo? Hin beeku garuu nan dhaggeeffadha. Distaansii namni waan akkasii Ingiliffaan wayiidha naa dhudhufa.
Suma sheeritti goggoli sheeris ta'u. Ingiliffa immoo beeku ga'amu manaa galee naa galuu kan dhiisuu dhaggeeffadhu akkasumatti. Bakki shan iyyuu beeku distaansii maduwwaa fiqirii minaamanii duwwaa laafii minaamanii jiran isuma dheedhiise. Isuma dhagee. Maal lani ta'e? Aizosh wal argitu guyyaa tokko. Garuu gaafa wal argitan akka waliin jibbineef seeraan amma foon qaajaa wal qabsiisaa. Maaliif wal jibbina reemoo? Hin beekamu. Meerii jaalatan na qabe meerii dhugaa rabbi. Meerii kan dhaabbate. Si bareeddu. Aizoshi wanti hin darbu hin jiru garuu jaalalli wanta gaariidha. Cannaqaa jira bakka kokkee kanatti faana galee. Waa jaallaa seeraan beektis gorsiisa. Kokkeetti na rakkate laa kunoonni taate ammasitti na qabe. Viidiyoo keenya dhaqalaa namoota viidiyoo keenya dhaqalaa postii wayii. Maalaaf jetta na gorsine ameeriyaatu fudhattu silaa oolsu booddaate. Komentii dhumaan na gorsi maal godhu. Imimmaan jaalalaasa jedhu affeerii naan jechaaru keessaan. Qo'ee. Banuu hireesh. Maalan balleesseen isaa dhiifama naa godhii dhabeen maalan isa godheen dhiifama gaafadhan akkanumatti silaa akkana na godha kunoo miira kiyyatu akkana. Ish maal si banure obomboleetti. Obomboleettiin jaalala ibsu maanni. Sooreko. Jaakeetti abbaa manaa gadi fakkeerta. Maalessa abbaa manaa koo mani jaan argee giftii waan. Abbaa manaan kee kun eeyyuu dhaabannaa akkamii qoy aannan egartee ta'u ummati miqqeenyaan kun gaafa inni kan fireendii gadhiisu laakiinaan tolchani dhugaa waaqayyo. Sheerina gootee tabeebii. Eeyyee sheerii isinii godhe hunda keessaniif. Hidhee kiloo 80 qabdi jedhee eeyyee dhugaa rabbi. Where are you? Sakamii sheerina gooteen jiru. Okay, ati akkaawuntii kennan dabeen. Raacheen fayyoonni dirribaa fa soolen fa sooretti mucaa hidhiin ishee kiiloo 80 ta'u kanarratti yeroo wal lolanii garaa qonna dhukkube dhugaa rabbi. Osoo bareedduu yookaan qonjoo arganii immoo akka mataaniidhaam. Soorettiin dhugaa dubbachuuf Oromoo miti waan sinni gochuudha. Oromoo dhadhanii irratti. No, iyyaafachaa ture inni poolis xaabiyaa taa'ee akkanatti Oromoo taane Oromoo miti siin jecha. Ajandaan maalee na darbaadhame ajandaan maalee na darbeedha. Jadi xumurii bani bannaa. Haaraa kaasaaran namu. wal caccabsaa jiruuf yeroo. Paartii natti tole jira. Musaan Oromoo miti. Hanqanan jedhan soorettiin dhumti kuni naggaadee dhiiraati. Namaaf nama wal nyaachifte bakka.